Taaddasaa Birruu mana isaatti yaamee irbaata nyaachaa osoo jiranuu Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa jettaa. Keessattuu Oromoon akkanattuu akka galaanaa baay'atu. Uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenyatti dadhabanii guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuuf deemta. Yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun ammoo gaaffii mirgaa akka hin gaafatamne godha. Kanaaf of eeggannoo godhi. Isa baradhaa jettu kanas itti yaadi yoo jedhuun miirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee madaa'e. Taaddasaan irbaata mana Akililuutti affeerame dhiisee nan jarjara jechuun biraa ba'ee deeme. Dubbiin waraana lafa jalaa jibbiinsa Oromoo irratti gaggeeffamu Taaddasaa teessisuu waan dhorkeef ifaa ifatti qabsoo jalqabe. Waldaan Maccaaf Tuulamaas akka jajjabaatuuf halkaniif guyyaa hojjechuu eegale. Gochaan gaarii fi gootummaa isaa gaafa leellifamaa deemu sodaan kan guutame mootummaan Haile Sillaasee Taaddasaan akka to'annoo seeraa jala oolee ragaan itti funaanamu ta'ee ragaa sobaatiin adabbiin du'aa itti murtaa'e. Taaddasaan biyya keessattis ta'e alatti dhageentummaa fi beekamtii qaba waan tureef dubbichi dubbii biraa nutti kaasaan murtoo hidhaa umurii guutuutti jijjiiruun akka hidhaan dabarsu itti murteessan. Hidhaadhaa yoo gadi lakkifamu namoota gurmeessee hidhannootti seene. Haa ta'uti duuka buutota hedduu kaayyoo isaa har'aa ifa ba'e hubachuu danda'an hamma barbaade horachuu hin dandeenye ture. Dhaabbanni Maccaaf Tuulamaa garee siyaasaa kamii futee amantaaf kan hin qoodne ture. Miseensonni waldichaas siyaasaaf amantaan kan hin qooddamne turan. Ogeessonni loltummaa jabdi Leftinaant Jaagamaa Keelloo Pirezidaantii Itoophiyaa Girmaa Walda Goorgis, Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Dr. Moggaa Firdiisaa, Haile Sillaasee Waldiyaa, Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir, Galaasaa Dilboo, Leencoo Lataaf kanneen biroos hundeessitoota waldichaa keessaa warreen jalqabaa ta'uun ni dubbatama. Waldaan Maccaaf Tuulamaa Oromoon akka wal jabaatee tokkummaan dhaabbatu, seenaan isaa akka gabbatu, aadaan isaa akka dagaaguuf, afaan isaa akka sirnaan beekamte argatu cimnaan hojjeteera. Uummanni Oromoo cunqursaa garee biyyattii keessa ture mul'isuun akka cunqursaa sabaatti akka hin fudhatamneef hojii guddaa hojjeteera. Amma ammaatti mallattoon paartilee siyaasaa Oromoo bakka buuna jedhanii socho'an marti isaanii asxaan itti fayyadaman odaa akka ta'u Waldaan Maccaaf Tuulamaa siidaa dabaleetiif farda isaa, siidaan farda isaa akka ilma ofiitti jaallata tureem guyyaa gaddaaf gammachuusaas farda isaa faana ooluu barbaadaam. Farda miidhagaa fiigichaaf guddinaan farda hundumaa caalu qaba tureem guyyaa guyyaattis laga buusee farda isaa dhiqee bareecha tureem. Mootichi Minilik guyyaa tokko kabaja guyyaa dhaloota isaaniitiif namoota baay'ee affeeranii turaniim. Oromoonnis farda isaanii qabatanii guyyaa sana akka argaman itti himamee tureem. Siidaan dabalees guyyaa sana farda isaa baay'ee jaallatuuf farda isaa guddicha qabatee guyyicha irratti argameem. Minilik farda siidaa gaafa argu fudhachuudhaaf hawweem. Fardi kun mootii biyyaatiif waan maluuf harkaa fudhaatii naaf fidaa jechuudhaan tikkoota isaatti himateem. Isaanis farda siidaa jalaa fudhanii isaaf geessaniim. Siidaan waan jedhus waan godhus waan wallaaleef biyyaa baduudhaaf filateem. Saroonni siidaa dabalees akkuma siidaa farda sana waan jaallataniif waan beekaniifis fardicha yeroo dhaban iyyaa dutaa farda barbaaduu jalqaban. Osoo barbaadanis farda siidaa masaraa mootummaa Minilik keessatti argatan. Fardicha yeroo arganis jala gangalatanii boo'uu jalqaban. Fardichas fuudhanii galuu barbaadan. Yeroo kana warri mootichaa saroota siidaa summii nyaachisuudhaan ajjeesanii fixan. Siidaan dabalees farda isaas saroota isaas firoota isaas dhabee gara Arsiitti baqachuudhaaf dirqameem. Mana isaas Arsiitti ijaarrateem. Balbala mana isaas gaafa ijaaru Finfinneerraa garagalchuudhaan ijaarrateem. Maddi seenaa kanaa kitaaba Oromoo Finfinnee jedhu yeroo ta'u suuronni immoo AI'dhaan kan kalaqamanidhaam. Galatoomaa. Walakkeessa bara 1868 uummati Oromoo Walloo olaantummaa Oromoo kaaba Itoophiyaatti sarbamee jiru deebisuuf dhamaatii guddaa irra turaniim. Giiftii Oromoo yajjuu kan taate Warqituu Wadaajoo fi Sheek Jaafar Abbaan Gooticha Tolaa namoota warraaqsa kana keessatti iddoo guddaa qabanii fi ga'ee wareegama lubbuu kaffaluufis ofitti murteessanidha. Mootichi Teewodiroos bara sana dagoggaa sanyii Oromoota irratti haalaan jabeessee tureem. Ilma Warqituu Hamadee jedhamus booji'ee bakka buuteessaa dhabamsiiseem. Kanaaf Warqeen gumaa ilma ishee kana ba'aachuuf ciistee bulteen beektuum. Waraana Teewodiroosiin kan mormoriin as darbanii uummata Walloo Oromootti duulan humni Warqeen durfamu waraana Teewodiroosiin durfamu sana achi dachaasuun mormoriin ceessanii buufata waraanaa Teewodiroos biratti
waraana isaa hedduu erga fixaniin booda warqeen gootittiin sanyii Iraasuun Maqdallaa irratti Teediroosiin biyyoo nyaachisteem gumaa ilmoo isheef gumaa Oromoos ba'uu dandeesseem. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gudar keessatti abbaa isaa Mazammir Abteedoorii fi haadha isaa Uumee Gurmeessaa Nagaorraa bara 1929 dhalateem. Maammoon warroomees abbaa ijoollee lamaa ta'uus danda'e tureem. Warri isaa hubannaa isaan barnootaaf qaban cimaa waan tureef barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Ambootti erga barateen booda barnoota isaa itti aanu hordofuuf magaalaa Finfinnee mana barnootaa Tafarii Mokonnoon kolleejjii teeknikaaf ogummaa Inxooxxoo keessatti barnoota isaas hordofaa tureera. Leenjii barsiisotaa argachuuf maammoonis qormaata calallii darbee kolleejjii leenjii barsiisotaa Hararitti makamuun leenjii fudhatee barsiisummaadhaan hojii isaa jalqabe. Maammoon barsiisaa akkaadaamii leenjii loltummaa Hararitti wayita barsiisu cimina hojii isaarraa kan ka'e dhibbaalaa ta'uun maalummaa loltummaas dhandhamateera. Hojii isaattis nama cimaa ta'uu isaatiin akkaadaamichi carraa barnootaa qalamaa kennee fi seeraan digirii jalqabaatiin bara 1954 eebbifameera. Tiyaatira Oromoo isa jalqabaa barreessee kan gumaaches Maammoo Mazammiridha. Miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'uun seenaan Oromoo akka ifa ba'u, afaan Oromoos akka addabaabayitti dubbatamu, aadaan ummatichaa akka odaaf akka qilxuutti akka dagaaguuf ciminaan afaan guuttatee onnee isaarraa barsiisaa tureera. Maammoo Mazammir osoo barnootaaf mooraa yuunivarsiitii Finfinnee jiru Oromoota waliin gurmaa'uun waldaa Maccaaf Tuulamaa jalatti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sochii jalqabuun akka danda'amu odeeffannoo argateem. Yeroo kanarraa jalqabees barattoota mooraa yuunivarsiitii Finfinnee turan warreen waldaa Maccaaf Tuulamaatti makaman keessaa Maammoo Mazammir isa hangafaati jechuun ni danda'ama. Gurraandhala 10 bara 1960 namoota sinimaa Ampir keessa jiran irratti boombii darbatee namoota hedduurraanis miidhaa geera jechuun himatame. Gurraandhala 28 bara 1962 murtoon du'aa itti murtaa'e. Himata sobaa ragaan qabneenis murtii itti murteessuun magaalaa Finfinnee keessatti fannisuun ajjeesaniim. Maammoo Mazammiris du'a isaa dura jecha isaa xumuraa kanaan yaadatama. Dhiigni kiyya ulfina uummata Oromoof aarsaa kaffalame malee dhiiga akka tasaa dhangala'e miti. Dhiiga kiyyaaf dhiiga Oromoota hedduu fuuldurattis dhangala'uun Oromoon mirga isaa kabachiisuun isaa waan oolu miti. Uummanni Itoophiyaa bor bilisa ba'ee ofiin of bulchaa. Qaanii tokko malees afaan isaatiin dubbatee seenaa isaa ni barreeffata. Murtoosin ragaa sobaatiin narratti fudhattan ooltelleen bultu. Harka mootii keessan Haile Sillaasee fi harka xuraawwaa keessan keessaa dhiigni kiyyaaf hawaasa cunqurfamaa kun irriba isiniif hin laatu. Galoon qabsoo cunqurfamtootaa bor isinis hin nyaattim. Isinis hojii harka keessanii argadhaa jechuun gootichi Oromoo Maammoo Mazammir fannifamee ajjeefame.